gaareetu jirra jirtu bakka jirtanitti haa ta'u warroonni yuutuubii kiyyaa faarataa ta'e yuutuubii kiyya sabskraayibii laayikii gochuudhaan maatiin aftaan isiniin jedha maatiin kiyya immoo warra deebiidhaan baga nagaan dhuftanii okay gara jabinna isaa uummanni Oromoo durus wallaalee miti yookaan uummata Oromootiif abii gara laafina qabaa kan jedhu abdiin qabnu sun namni waan akkanaa jedhee yaadu hin jiru jechuudha daa'imni har'a dhalattellee ni beekti jechuudha waan abiyyi raawwachaa jiru kana ni beekti garuu sababiin ani gammaduu fi innummaan ofii isaatiin as ba'ee uummata kana osoo fiixee gaariidha jedha. Yaa sirriidha gaariidha. Haga ergee uummatuma isaa isa ficcisiisu ufumaa gara jabinni isaatiin kan ergeetiin uummata kana ficcisiisaa jiru akka waan nageenya uummata nageenya eeguu godhee hidhattoota kana bobbaaseetiin uummata miskiina kana ficcisiisu so ufumaa isaati hidhatee as bahee osoo fiixee jedhe yaada. Yaa sirriidha. Tokkuma yaani garaagarummaa hin qabu. Garaagarummaa hin qabu. Waraanni isaa uummata ajjeesuu fi inni uummata ajjeesuu wal adda miti. Waan inni erge fakkeenyaati gaafa abbaan kee yookaan haati kee gadi bahiiti waan akkanaa godhi yookaan waan akkanaa godhi gaafa siin jedhani ati daa'ima taatee tooni ati godhuu yookaan ati yaada san hojjechuuf murteessitee miti garuu maatiin kee waan si ajajaniif ati hojii maatii sanitti bulta waan ta'eef maatii keessan itti gaafatama malee si himte jechuudha maaliif ati hin beektu waan godhisin jedhan godhuudha jechuudha kanaafiyyuu Hacaaluu Hundeessaa turte Hacaaluu Hundeessaa abiyyi miti kan ajjeese kan jedhan abiyyi ajjeese abiyyi laazima harkaan dhaqee ajjeesuu osoo hin taane dhukaasatti dhukaasee ajjeesuu osoo hin taane warri qondaaltonni isa jala yaa'uu fi waraanni isaas ta'e warri isatti bulan ta'e yookaan warri inni bite ta'e egaa saba kana miidhanii egaa Oromoo miidhanii egaa Oromoo ajjeesanii abiyyi ajjeese jedhama malee abiyyi harkaan deemee ajjeesuu fi rasaasaan deemee ajjeesuun laazima abiyyitu ajjeese jedhamu jechuudha. Tokkuma jechuudha wanna ajaje wanta abbaan ajaje ilmoon gadi baatee gooti waan ta'eef kanaafiyyuu waraana isaatis ta'e Oromoo ajjeesaa jira. Abiyyi Oromoodha. Abiyyi Oromoo miti jechuun hin danda'amu jedhe Barhaceen. Abiyyi Oromoodha. Abiyyi Oromoo ta'e Oromoo irratti dhukaasaa jira. Oromoo ta'e ajjeesaa jira. Deebi'i abiyyi yoo Oromoo ta'uu baate warri isa jala deema Shimallis Abdiisaa laali Taayyee Danda'aa laali Hangaasaa laali warri isa jala deeman Oromoodha. Maaliif ni bite? Waan bitaman kanaaf malee isaan Oromoodha. Oromoo fixa Oromoo ajjeesa. Poolisiin Oromiyaa Oromoodha. Itoophiyaa keessa yookaan warroota Finfinnee keessa ta'ee gandoota kutaawwan garaagaraa keessa saba biraa miti kan dhufee poolisii ta'aa jiru. Maaliif Oromoo ajjeesaa poolisuma Oromooti yeroo darbee waraana saba ta'e afaan Oromoo dubbachaa Oromoo ta'aa Oromoo himachaati dhukaasa xiitii 25 dhukaasanii ijoollee qacalee kichuuwwan kana warra nyaatee hin quufne warra jireenya ofiitittuu yookaan barannaa yookaan maatii gargaarra jedhee of dhiphisaa jiru ganaa ijoollee waa'ee shanee maal ta'ee fi hiikaa shaneetu hin beekne kana fuudhanii shaneedha jedhanii nama lamaan ijoollee lamaan yeroo darbasanii fuudhanii dhukaasanii ijoollee sana ajjeesanii osoo luka qullaa oofanii osoo ati maali jedhanii osoo gaafii hin gaafanne osoo deebii hin deebisne fuudhanii akkuma viidiyoo waraaban abbaa tuffatan saree jalatti dananii jedha Oromoon gaafa mammaaku waan saba tuffataniif waan uummata keenya kana tuffataniif osoo gaafii hin gaafatin viidiyoo waraabati dhukaasa sanitti dhukaasanii ijoollee san du'ee hin duune gaggaragarchaatii foon namaa yookaan ilma namaa gaggaragarchaa ajjeesan kan bara kana keessa uummanni Oromoo ta'e bineensuma taane jawween dhugaa jedhee maaliif Oromoon ajjeeffamee hin beeku Oromoon garuu ni du'a duuti Oromoo bara wayyaane san yoo du'an ilaalcha qaba xiqqoo dhageetti qaba garuu bara kana keessa duuti Oromoo akka dhoowa timaatimii cafallaqamee gatu san akkasitti cafallaqanii gataa jiranii ni ajjeesanii du'anillee bakka takkatti awwaalamaati ture Wallagga keessa kutaa Oromoo hunda keessatti gaafa Wallaggatti namni dhumu gaafa Booranni waan nyaatu waan dhugu dhabee horii namaan hongeen itti bu'eetooni akkasitti odoo piicharii argu osoo suura odoo viidiyoo waa hunda argu inni ganaa kutaa biraa deemee ganaa boqqolloo laalee ganaa warqee laalee ganaa misooma guddisaa ganaa kuni kanaan nyaatama jedhee biqiltuu fuudhee shunkurtii maal akkasii fuudhee viidiyoo waraabee raawwatee kuni kanaan nyaatamaa kuni xeenaaf gaariidha tuni maalidha jedhee afaan warra soddaa afaan isaanii kanaan dubbatee tooni miidiyaa irratti dabarsaa jechuudha kuni mirga namaatti dursa waan hundarraa akkuma jedhame san mirga namaatti dursa malee kuni biqiltuu dhaabuu miti yoo mirga namaa kabachiise yoo namni of jaalate yoo namni akka mirga ofii eegsifatee jiraatu ta'e misoomsan malee asiin du'aati asiin kun ajjeeffamaa asiin kun du'aati misooma guddisuu fi misooma kabachiifachuu hin danda'amu kanaafiyyuu abiyyi guutumaan guutuutti akka kiyyaattis ta'e akka nama biraattis ta'e dirree lolaa deemuun yookaan masaraa mootummaa gatee tooni gara dirree lolaa deemuun anaaf na gammachiisa maaliif
saba kana keessaa yoo bahe citaa takka mana tokko keessa citaan takka yoo harcaate manni hin dhimmisu jedhan. Sanaafiyyuu saba Oromoo keessa namni tokko du'uun hin ulfaatu. Maaliif innuu kana caalaa fixaa oola. Abiyyi hoo du'e yookaan yoo lubbuun Abiyyi darbe ana nan gammachiisu illee nan gaddisiisu. Maaliif guyyaa takkatti kan Abiyyi ficcisiisaa oolu kana caala. Kan nama takka Itoophiyaa irraa isa takkittii tana osoo hin taane guyyaatti Oromiyaa kutaa takka keessaayyuu nama meeqatu ajjeefama, nama meeqatu dhumaa oola. Kanaafiyyuu yoo danda'e mirgaan amansiisuu, sammuun amansiisuu, waraana yookaan qawweedhaan amansiisuu osoo hin taane yaadaan amansiisuu, itti dhukaasee yookaan qawwee itti dhukaasee amansiisuu irra yaada itti dhukaasee sammuu keessaa yaadaan amansiisuu, uummata kan amansiisuu malee dhukaasni nama yoo ajjeese Oromoon kun bar galaana hiyyaa hin dhumu. Yoo xiqqaa ajjeese guddaan yoo guddaa ajjeese xiqqaan ni dhalata. Goonni duus gootatu dhalata. Inuma dabalama. Har'asni ajjeesa boros ni dhalata. Maaliif cirrachi yookaan bishaan galaanni tokko ni yaa'a haga fedhe bonaa gannatti hin dhumu. Yoo ganna birraa san kan yaa'etoo kan hanqatu ta'e ganna sanillee itti rooba ni yaa'a waan ta'eef ganni sun hin citu addan citu jechuudha. Yooma galaanni addan citu. Oromoon kun immoo galaana hiyyaa addan citu waan ta'eef uummata kana ajjeechaa fi hidhaa fi dararaan abadan duubatti hin deebisu. Abadan waan duubatti deebisu miti. Uummanni Oromoo immoo waan duubatti deebi'u miti. Waggaa 27 nama dararamaa turee fi nama unkaan Oromoon dararaa miti. Nama kana caala dararamaa ajjeefamaa ture waan ta'eef uummanni Oromoo harkan kennu, uummanni Oromoo diinaaf hin jilbiifatu. Kan du'es du'aarra tarkaanfatee gumaa baasa. Kan jiru gumaa baasa. Afaan qawweetti buluun immoo nama bilisoomsa. Abiyyi biyya teenya kana ni kabachiisna. Biyyi teenya tun akka bilisoomtee tooni bilisummaa jalaa baatuun godha jedhee waraana deememi. Bilisummaa kana eenyutu harkaan gahe? Uummanni Itoophiyaa yookaan uummanni saba Itoophiyaa keessa jiru Itoophiyaa kana kan guddise isaanii kan Abiyyi Ahmed kana mootummaa kana fuudhee tooni aangoo irratti kuffise isaanii uummata Oromooti kuffise. Dhiiga qeerroo, dhiiga qarree bara baraan itti dhangala'ee qeerroo Oromootu, hayyuu Oromootu, Jawaar Mahmaditu aangoo kana fuudhee isaa dabarsee aangoo kanarraan isa gahe. Uummata Oromootti isaan isa gahe. Silaa Oromoo kana mirga isaa eegsisee kabachiisee tooni Oromoo kana jiraachisuu qaba malee uummata Oromoo kana akkanatti dararuu hin qabu jechuudha. Kanaafiyyuu dararuun fi ajjeesuu fi hidhuun immoo duubatti nama hin deebisu. Uummanni kun immoo duubatti hin deebi'u jechuudha. Guutumaan guututti waan duubatti hin deebinee fi xiqqaa guddaan kan amma dhalatee jiru, kan amma falmachaa jiru kana caalaa kan ganaa dhalachaa jiru, kan dhaloota qubee kanatu warra ammaa kana daraan caalaa uummanni Oromoo bilisoomaa gabrummaa jalaa bahaa deemti. Barri sun immoo bara xumura gabrummaati waan ta'eef uummanni kun ajjeeffamuu fi dararamuu hin danda'u. Dararamullee harka hin kennu, diinaaf harka laatu hin jilbiiffatu. Maaliif gabrummaan dhaalee bilisummaa dhaalee abbootii haadholii keenya warra darbanilla bilisummaa dhaalee malee gabrummaa hin dhaalle waan ta'eef dhaloota keenya kan boru dhufu kana immoo gabrummaa dhaalsisuu hin qabnu. Bilisummaa kana caalu dhaalsisuu qabna waan ta'eef gabrummaa hin argu sabni Oromoo. Xumurri gabrummaattis baranuma. Mootummaa Abiyyi immoo kan jaalate Abiyyi osoo hin taane kan jaalate kan filate kan isaa ta'e filata uummanni Oromoo kun waan ta'eef uummata jaalalaa uummata gammachuuti waan ta'eef Oromoon dararaa fi cunqursaa harka hin kennu hin dhagahullee mootummaa sin filata kan ofii jaalate filata biyya sin ijaarrata ni jiraata. Uummanni Oromoo biyya keessa biyya alaatti biyya ijaara malee biyya hin diigu. Oromoon biyya diigee hin beeku biyya ijaara. Har'as borus ofiif ijaarranna mootummaa ofiif dhaabbanna biyya ofiif ijaarranna. Itoophiyaan hin diigamtii jedhame Itoophiyaan ni diigamtee. Asirratti jechuudha.